Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our dear and customer of our regular group attender group, good morning. How are you? English subject. Today we learn about kinds of works. Before starting our today lesson, last time we learned about the relationship between our family. Yeroo darbe barumsa Ingilifaa keenya waa'ee firooma yookaan ammoo namooma maatii keenya ilaallee turre Ingiliffaanis afaan Oromootiinis. Har'a egaa ammoo waa'ee gosoota hojii kinds of works. Work jechuun hojii yookaan ammoo jobs jedhama. Application is no jobs jedhama. Works jedhama jechuudha. There are several works in our country. Biyya teenya keessaa hojiileewwan yookaan dalagaawwan baay'eetu jira. Isaan san keessaa merchant work hojii daldalaa jedhama. Merchant working. Farm work hojii qonnaa. Breeding work hojii horsiisaa. Government work hojii mootummaa. Carpenter or furniture work hojii mukaa jechuudha yookaan ammoo hojii meeshaa mana keessaa dalaguu jechuudha. Steel work jechuun hojii sibiilaati. Building or mahandist work hojii ijaarsaa yookaan mahandisummaadha jechuudha. Warra manneen ijaaran, karaa ijaaran, riqicha ijaaran waan adda addaa hojjetan jechuudha. Searching work and etc. Ammas hojii qorannoodha. Qorannoowwan hawaa keessa, qilleensa keessa, dachi keessa, bishaan keessa warri qorannoo irratti bobba'anii hojiiwwan adda addaa hojjetan searching work jedhamanii. Kanaafuu barumsa qabnu kana fakkaata Ingiliffii sagantaa barnoota itti aanuun haga walitti deebi'uutti nagannoo jiraadhaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.